Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu harka fuuni kan jiraatanii warroonni mana kanaaf tajaajilatan like share gochuudhaan viidiyoon kun namoota biroo bira akka dhaqqabu taasisaa. Warroonni mana kanaaf maatii hin taane maatii ta'uudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattan viidiyoo kana jalatti koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Barnoonni keenya kanarraa siitingii akkam yuutuubii keessa baay'ee barbaachisaa ta'e tokko akkamitti akka banamu isinitti agarsiisa jechuudha. Hundi keessanuu kana bu'uudhaan na hordofaa isiniin jedha. Viidiyoo kana keessatti fi siitingii kana hin banne yuutuubii monetaayiz gochuu hin dandeenyu. Yuutuubii keenya koomunitii nu banuu hin danda'u. Isanuu sheerii jennu san jechuudha. Sheerii akka waan tokko sheerii goonuuf koomunitii nu banuu hin danda'u. Viidiyoo kana karaa salphaa ta'een amma keessanii akkaataa ittiin banattan isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana seeraan hordofaa namoota biroo bira akka dhaqqabu sheer gochuu hin dagatinaa. Isiniin jedha warroonni mana kanaaf maatii hin taane maatii ta'uudhaan akkana jajjabeessitan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha jechuudha. Siitingii kana sirreessuudhaaf jalqabaa Google Chrome keenya keessa galla. Google Chrome keenya keessa erga gallee bakka mallattoo sarchii sana irratti dashboard jennee barreessinaa jechuudha. Bakka sarchii kana irratti dashboard jennee tan barreessina. Dashboard inni erga barreessinee booda jala gadi buunee channel dashboard YouTube studio isii jettu irratti okay jenna. Isii irratti okay yoo jennee kallattiidhaan gara naannoo fida jechuudha. Isii lammaffaa irra jirtu san irratti okay jettu jechuudha. Isii tokkoffaa sun tana lammaffaa irratti okay jettu. Kallattiimaan eessa nu galcha? Kallattiimaan gara naannoo fida jechuudha. Gara nuti barbaannu nu dabarsee jira jechuudha. Siitingii jala gadi buutanii siitingii xiqqoo isa irratti okay jettu. Isii irra jalqaba okay jettanii kaatanii booda kunoo siitingii isa kana nu fida jechuudha. Siitingii kana nu fide inni isa lammaffaa irra gabu channel isa jettu isa irratti gadi buudhaan okay jenna. Channel okay jennee bakki baay'ee nu barbaachiftu bakka kana jechuudha. Siitingii sadiitu jira. Ufuu kanarra siitingii isa dhuma irra yoo deemne tokkoffaa lammaffaan inni jedhee jira. Isa sadaffaa ta'e kan banama. Inni sadaffaa san banuudhaaf tokkoffaa lammaffaan dura inni biltuu qaba. Isa sadaffaa kana yoo hin banne yuutuubiin keessa monetaayiz ta'uu hin danda'u. Akkasumas koomunitiis banuu hin danda'u. Achi jala wantoota baay'eetu jira. Dubbiftanii warroonni hin lafa dandeettan argachuu dandeettu jedhee yaada. Yeroo biraa bal'inaa walitti deebina. Ammaaf akkaataa isa kana qofatti banattan itti adeemaa jira waan ta'eef kanaaf amma isa san banuudhaaf mallattoo xiyyaa isii afur jirtu san irratti tuqneeti keessa seenne jechuudha. Amma gubbaarraan jirra waan ta'eef mallattoo xiyyaa afur isii jirtu san tuqnee hoo jennee gara keessaatitti nu dabarsaa jechuudha. Yoo as keessatti nu dabarsee waa hedduu dubbiftanii achi jala argachuu dandeettu. Waa hedduutu achi jala jira jechuudha. Isa san dubbiftanii akkaataa kallattii kanaan adda karaa biraatiin illee siitingii kan ittiin banachuu dandeettan isinitti agarsiisaa jechuudha. Achi jalatti kan kaa'amee jiru jechuudha. Kan amma isin ibsu kanaa olitti achi jalatti baay'ee ibsameeti jira. Hedduu ibsamee jira. Kanaafuu achi jalas argachuu dandeettu. Isii irratti okay jennee isii qalama buleedhaan barraa'ee jiru san isii aksesii jettu san fiichar aksesii isii jettu san irratti okay jettu. Erga isii san irratti okay jettanii kaatanii ammas kallattiidhaan garan isin dabarsisiitu isin okay jettanii isa irra yoo okay jettan garan isin dabarsa. Erga inni garan isin dabarsee isii jalqabaa irratti okay isii jalqabaa wanti isin dabachuun qabu isii jalqabaa sana jechuudha. Isa jalqabaa isa sadii jira. Filannoo sadiitu jira. Filannoo sadiin keessa isa jalqabaa isa okay godhuudhaan ni isii jettu san tuttu. Amma as biratti seeraan hordofuu qabdu. Bakka iskaan isii jettu san argatanii iskaan isii jettu san irratti iskaan isii gurguddooftanii waan hin tokko isin baase isa kana xiqqoo isii gurguddooftanii iskiriinshatii godhattu jechuudha. Iskiriinshatii erga gootanii kaatanii booda kallattiimaan asirraa ni baatu jechuudha. Bilbila keessan kallattiimaan irraa baatu erga baatanii kaameraa keessan keessa galtu. Kaameraa keessa erga galtanii booda kaameraa keessan gubbaarratti bakka kun iskaanii mallattoo iskaanii qabdu soowwiitu jira. Isii irratti okay jettu. Erga isii irratti okay jettanii mallattoo inni jira fi isinii fida. Erga inni isinii fide maal gootu liinkii duratti isa irratti okay jettu gara jalaatti otoo tuttanii kun argaa jirtu. Liinkii duratti isan filtanii liinkii kamiin akka ta'e isa irratti okay jettu. Erga isa irra okay jettanii ofii isaatii iskaan godhee kun asirra isin fida. Kun bakka walakkaa buleedhaan irra barraa'ee isaa irratti okay jettu.
isirratti erga okee jettanii kallattimaan garana isin dabarsaa jechuudha. Erga inni garana isin dabarsee gara jalaatti itti gadi buutu jechuudha. Wal harkiftanii gara jalaa irra jira. Raayit gochuudhaan isii jalqaba san raayit gootanii kaatan ayigirii bakka jettu okee jettu. Erga isii kanarratti okee jettanii kaatanii booda niks isii jedhu kanarratti okee jettu. Gadi buutanii jechuudha. Niks isii jedhu kanarratti yoo okee jettanii kallattimaan gara kaameraa isin dabarsa. Bakka kanatti kallattii xiyyaan isin ajaje yoo xiyyaan gara bitaa ta'e gara bitaa yoo gara mirgaa ta'e fuula keessaniin gara bitaa fuulii doortanii achi raayitii isin godha gara gubbaa yoo ta'e gara gubbaa gara jalaa yoo ta'e karaa inni dura isin ajaje deebitanii achirra raayitii isin ibsa jechuudha. Kunoo amma raayitii ta'ee jira sa'aatii 24 booda ni banama jechuudha. Sa'aatii 24 booda ni banama sa'aatii 24 yoo hin ga'u ni banama. Kallattiin lammaffaa googilii keessa seentanii bakka mallattoo kaameraa jiru sarratti okee jettanii. Amma settu piroosesiin isaa akkuma isa kaameraa keessa dhuftanii san jechuudha. Isarra okee jettanii iskaanii jedhamu isa irratti iskaanii duratti iskiriinshot godhanne san isii irratti okee jettanii erga okee jettanii kallattiiwwan garami isin fida jechuudha. Karaa dura kaameraa keessan seennee san isin fida. Nu amma inaabil goonee jirra waan ta'eef kompiiliitii ta'ee jira waan ta'eef amma nu ceesisuu jechuudha. Kompiiliitii jedhee nu barreessee jira kun. Kanaafuu karaa lamaan karaa kaameraatii fi karaa googilii keessa seentanii googil kiroomis waan ta'an googilii aappii isa jedhamu seentu jechuudha. Kanaaf gaafii biraa qabaattan koomentii jalatti naa kaa'aa. Barnoota biraatiin hamma walitti deebinu nagaaf naaf turaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.